Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyoon isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo biyya keessaa fi biyya alaatti kan argamtanii like share subscribe gochuudhaan kan bukkee dhaabbatanii hundumti keessanuu ashamaa harka fuunee isiniin jechuun jaaladha. Har'as immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira akkuma waadaa isiniif galeen isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa liking keessan, sharing keessan, subscribing keessan YouTube kiyyaaf guddinaadhaaf YouTube kiyyaa beeksisuudhaaf baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Akkuma kaleessa viidiyoo tokko deebi'een dhufa jedhee akkan dubbadhe sana shamarreen biyya Arabaa yoo inni immoo obbolaan keenya biyya Arabaa keessa jiraatanii habdii akkamii qabu kaayyoo akkamii qabu kan jedhamu irratti viidiyoo tokko viidiyoo biyya Beer keessatti mudannoo inni immoo viidiyoo ajaa'ibaa ta'e addunyaa kanarra naanna'u anis yaada kiyya akkamii maafan irratti hojjenne obboloonni fudhatan haa fudhatanii obboloonni immoo meebi afaan Amaariffaan nageenye afaan Oromootti hiikee maafan hin hojjenne kunoo abdii ijoollee shamarree biyya Arabaati kan jedhu viidiyoo sana qabadhee dhufee jira. Innis maalidha hojjettanii obboloonni keenya biyya Arabaa keessa jiran kaayyoo fi karoora isaanii qabatanii maatii isaanii barsiisuu fi bakkee tokkoon gahachuudhaaf nama garaa kutatee biyya Abbaay jechuudha. Obboloonni tokko jechuudha. Obboloonni waa'ee jiruu fi jireenyaa beekanii jechuudha. Innaa kanaafi obsii maaliif jettee hojjettanii viidiyoo samuuna kana baay'ee tokkicha nagarrame haatoo fi lakka hammana namaaf cabdi haatoo fi obbolaan ofii lakka hammana namaaf cabu kan jedhamu viidiyoo baay'ee habdiina turee na gammachiisee na bochise tokko hunduma keessanuu viidiyoon kun uummishin gochuu danda'a yoo inni immoo wanti isin taasisuu danda'a jechuudha. Maaliif namoonni baay'een ilmoo keessan bakka yaaddaniin ga'uudhaaf namoonni dadhabaa jirtan jirtu warreen kaanis immoo dhiifama baarrii ta'uu cufatee wanti ta'e sagalee namaa seenuu jalqabe kanaafine warreen immoo maatii keessaniif obbolaa keessan barsiisuudhaaf wantoota garaagaraati jettanii biyya gandaa keessa jirtan jirtu jechuudha. Viidiyoo kana yeroo argitanii bagan dadhabee bagan itti rakkadhee bagan itti fatame jechuu dandeessu. Maaliif hojjettanii armee tokkotu ture jechuudha. Armeen kun biyya Beer keessa waggaa 30 hojjettee mucaan hawwiin mucaa isheetii maalidha hojjettanii viidiyoo kanarraa waan tokko hin hubattu jedhee yaada jechuudha. Namoonni baay'een illee afaan Amaariffaatiin irratti hojjetaniiru. Garuu afaan Oromoodhaan kan irratti hojjete nama tokko qofaan argee namni sunis immoo Dr. Naafiyaadidha. Naafiyaad Geetuu jechuudha. Isaan qofaadha. Kanaaf immoo ani maafan obboloota kiyya biraan hin geenye habdii isaaniif ta'a. Namoonni hedduun maatiirraa habdii kutatanii nama gargaaraa jirtan sana bakkeen ta'anitti argitanii habdiirraa kutatanii jiraachuu dandeessu. Garuu wanti kun immoo habdii isinitti horaa jechuudha. Wanti viidiyoo kanarraa argitan immoo habdii isinitti horaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade yoo seetanii hanii jechuudha. Harmeen kuni harmee haadha nama hundaati. Harmee addunyaa kanarratti baqa jaalatamtuu fi kabajamtuu. Namni kamiyyuu haadha ofii hin jaalatan kabaja. Garuu kan akka haadha kana ani hamma fakkeenyaaf haadha kiyya nan kabaja nan jaaladha. Oolmaa ishii naaf oolte nan beeka. Garuu oolmaa ishii naaf oolte hin oolleefani jechuudha. Obbolaan suni namichi suni hamma fakkeenyaaf mucaan ishii kuni hawwiinsaa makiinaa ooyin immoo aeroopileenii balaliisuudha jechuudha. Garuu ishiin immoo qabeenya hin qabdu. Mucaa kana aeroopileenii balaliisuudhaaf barsiisuudhaaf gahee hin qabdu, dandeettii hin qabdu. Maal gootiree haati kuni akkuma namoota kaanii hojjedhee mucaa kiyya barsiifadha kan jettu biyya Beerut jette. Isayyuu biyya Beerut rakkattuu biyya namaaf laanne biyya damoosti ishii gaarii hin taane namni ishii ilaalcha gaarii namaaf hin qabaanne. Dadhabdus maal taatus itoo biyyoota tokkooti waggaa 30 dhiisiti waggaa 15tti mucaa ishii kana barsiifattee bakka yaaddeen ga'uu dandeessi. Garuu ishii sababa biyya maallaqa rakasa namaaf kan falamu deemtee isayyuu hamma dabale malee duratti kiffiyyaan isaanii baay'ee gadi bu'a. Ammayyuu maaliif dabale sababa doolaarri tokko dabaleef malee sababa isaan qarshii doolaara 150 jedhan kan namaaf kan falamiti. Waggaa hamma kanaa keessatti meebi amma moo baay'ate maallaqni Beerut keessatti namaaf kan falamu sayyuu yoo kontiraata ta'e kontiraata yoo ta'u baateen alatti kontiraata ta'e doolaara 350 walitti namni namaaf kan falu hin jiru.
Itayyuu bara kana keessa $350 argattee hin kanfalan. Kan isaaniitu jireenyi baay'ee ulfaataadha. Batalaa waggaa 3 as biyya Beeruut keessa dirqiin jiru baay'ee ulfaata. Kanaaf immoo armeen kun waggaa 30 biyya Beeruut keessa hojjettee hawwii mucaa ishiitii guuttee nagaadhaan gara biyya ishii galuuf yeroo deemtu mucaan ishii kun akkuma hawwii isaatii akkuma hawwii haadha isaatii aeroopileenii carraan irra buusee ta'ee ofii isaaniif walitti qaxaratan ta'ee armee kana balaliisee yookiin immoo xiyyaaraan deemsisee gara biyya Itoophiyaatti deebisuudhaaf qophii godhee heege. Mee gammachuun kana caala maaltu jira? Gammachuun kana caala maaltu jira jettanii yaaddu? Kan hojjette bakka yeroo siif hawwiin kee yeroo siif guute ammamuu dadhabdu ammamuu ifatamtu sitti dhaga'ama obboleessa. Warreen haadha taatanii biyya gandaa keessa jirtanoo mucaan kun mee ammam aamilee keessan jabeessa jettanii yaaddu. Waaqayyo jalqaba ganama yeroo siif kennu ilmoo yaada kee fi kaayyoo kee fi karoora kee bakka dubbatteen bakka yaadde siif geessu waaqayyo siif haa kennu. Dursa irra caala jechuudha. Hunda miti ilmoo hunda miti kan bakki ati yaaddetti bakkee immoo jalqaba ilma yookiin immoo habjuusaa milkeessuuf namni hojjetu nama hunda miti. Garuu kan akka mucaa kanaa fi kan akka armee kanaa rabbi addunyaa kanarratti haa baay'isuun isiniin jira. Maaliif hojjettanii namni viidiyoo kanarraa waa hubata jedhee yaada. Armeen kun boo'ichas ta'e gammachuudhas ta'e waan isaan wallaaltee jechuudha. Sarpiraayis taatee jechuudha. Boolee keessatti amma fakkeenyaaf ishiin akkuma namaa waggaa 30 hojjettee ilmoo ishii aeroopileenii qabatee yeroo dhageessu hawwii ilmoo kootii guuteera bakka nagaha biyya kiyyattan galee hojjadhee jiraadha jettee yeroo ishiin dhuftutti akka carraa ta'ee boolee biyya Beeruut keessatti mucaan ishii aeroopileenii Itoophiyaatti gashu balaliisuudhaaf qophii irra jira. Kana maal jettanii yaaddu? Mucaan kun haadha isaa kana gammachiisuuf jecha guyyaa gaafa sanaa akkuma argitanii aeroopileenii keessatti keekii fi wantoota garaagaraa ababaa qabatee mucaan ishii kun haadha heege. Mee maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Haati akkana argamti laata? Isayyuu biyya gandaa keessatti, isayyuu biyya tuffatamtuu keessatti, biyya nama ifatan keessatti, biyya haamilee namaa buusan keessatti, biyya yoo ati hojjette siin hin jenne, biyya yoo ati bareechite bareedaadha siin hin jenne, biyya nama tuffatu, biyya Beeruut, biyya rakkattuu keessatti waggaa 30 dandeessee haati kun mucaa kana barsiifattee bakka kaayyoo isaatiin, bakka yaada isaatiin ga'uu caala wanti nama gammachiisu jira. Isinoo kan akkamii qabattanii jirtu? Yaada akkamii qabattanii jirtu? Ilmoon keessan, obboleessi keessan yaada akkam qabatee jira? Warree yaada obbolaan keessan, ooyin maatiin keessan, obboleessi keessan, yooyin ilmoon keessan hawwii akkasii isinirra kaawwatee laffa'aa xaaraa jirtan ayitoo jabaadhaa waaqayyo jira bakka yaaddanii hundaanuu isin ga'a. Maaliif hojjettanii harmee kana namni argitan abdiin kutatiinaa lifaatiin keessan lafatti hin badu. Waaqayyo bichaan nama gargaartan sana hubannaa fi ogummaa haa kennuuf. Maaliif hojjettanii sabni hubannaa hin qabne sirrii miti. Sabni hubannaa hin qabne garagalee dubbiin sagalee waaqayyo. Namni hubannaa qabu waan hunda keessatti iyyuu darbuu danda'a. Barumsa keessattis ta'e qoramee wantoota garaagaraa keessatti darbuu danda'a. Garuu hubannaa yoo hin qabaanne wanta sana darbuu hin danda'u, kufuu danda'a. Bakka kaayyoo keessanii bakka yaaddan sana hanqachuu danda'a. Garuu hundarra caala nama gargaartanii nama wanta hawwii isaa tokko guutuudhaaf jirtan waaqayyo duraan dursa hubannaa haa kennuufiin jedha. Maaliif hojjettanii amma fakkeenyaaf nama xiqqoo yaada naanneffate ta'eef malee ijoolleen bara kanaa dhugumaan hawwii haadha ishiitiif hawwii ishii guutuuf hojjechaa jirti, barachaa jirti miti. Waaqayyo gara mee jireenya keenyaatti nu haa deebisuun jedha. Kanaaf hundumti keessan waan dadhabdanii firii keessan waaqayyo ijaan isin agarsiisuun jedha. Ayisoo jabaadhaa hojjedhaa. Waan yaaddan hundumaa immoo hin milkooftu waaqayyo ittiin isin ga'a. Kanaaf hundumti keessanuu abdii hin kutatiina. Waan hojjettan irratti waan karoorsitanitti garaa qulqulluudhaan namaafis ta'e damoosa siif haa kanfalaniyyuu malee namoonni tokko humna kiyyaa irratti nyaatti maal taati jechuu miti. Garuu kan dadhabde hoo nyaatte kan dadhabdetti hoo boqotte ta'e siif eebbifama. Garuu kan hin dadhabne hin nyaatiin dadhabdu malee wanti fiddu suniyyuu homaa sitti hin fakkaatu. Kanaaf dadhabaa jirtu, hojjechaa jirtu, waan hojjettan sana immoo waaqayyo bichaan galmaan isiniif haa ga'uun isiniin jedha.
waa'een harmee kanaa baay'ee na gammachiise, waa'een obboleessa kanaas waa'een tokko natti toleen isiniin jedha. Hundumti keessanuu yaanni kiyya yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha. Viidiyoo harmee kanaaf immoo bagattiisi ga'ee baga gammadde jedha. Isinis immoo warri biyya ambaa keessa jirtan hundumti keessanuu baga gammaddan. Maqaan keenya dooyin immoo maqaan keessan duratti badee shamarree biyya Arabaa jedhamee arrabsamaa ture. Shamarreen biyya Arabaa maal akka taate sababii harmee kanaatiin miidiyaa garaagaraa irratti afaan Arabiffaa fi afaan garaagaraatiin hojjetamaa jira. Garuu afaan keenyaan baay'ee hin hojjetamne. Afaan Oromoodhaan nama tokko qofatu hojjete kan hin arge. Afaan Amaariffaa fi afaan Arabiffaatiin viidiyoon kun irratti hojjetamaa jira. Garuu baga mul'iftan shamarreen biyya Arabaa akkam akka shaamaa taate ofiishiitii baxxee akkam amma nama ibsitu ofiishiitii dukkana keessa teessee namaaf ifam akka hin taatu baga agarsiistan isiniin jira. Hundumti keessan iyyuu immoo irratti xiyyeeffadhaa, waan hojjettanii beekaa, kaayyoo fi karoora keessan beekaan isiniin jira. Eenyu irratti maallaqa keessan akka ergitan, eenyu akka gargaartan, namni gargaartan sun immoo bakka yaadame sana hingaamoo hingaa hojjettanii tilmaamtan malee maallaqa keessan akka hin ergine isiniin jira. Harmeen kunii fi mucaan kun fakkeenya isiniif haa ta'anii. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa, na jajjabeessan isiniin jira. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinee nutti nagaa fi ayyaanni araarri waaqayyoo bakka isin jirtan isiniif haa baay'atu. Shalom, turtii gaarii.